Egaa daawwattoota keenya akkuma turte jennee Shaashamannee ajima guddaa tokko ziyaaruudhaaf kan deemnee magaalaa Finfinnee irraa kan dhufnee jirru. Amma immoo iddoo isaan itti qaraasan masjida isaaniiti kan beekamu kan fuuldura keenyatti argaa jirtan kuni mee gara keessaa seenneetiin ustaazni darasoota hammamii qaban haalli qiraatii isaanii hoo akkamii kan jedhu kana ustaaz wajjin kan daawwannu ta'a hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Oolmaan keenya kan guyyaa har'aa ajima guddaa magaalaa Shaashamannee qabdu keessaa tokko kan ta'e Sheikh Habib Leencaa waliin ta'a nu faana turaas ni jenna. Egaa akkuma argitan gara keessaa seenutti jirra. Kun kan argaa jirtan markaza guddaadha. Darasoonni yookaan immoo barattoonni bitaaf mirgatti argitan kun hundinuu iddoo garagaraatti dhufanitti kan asitti qara'anii Egaa daawwattoota keenya sagantaa simboodha kan amma argamnu immoo magaalaa Shaashamanneeti. Markaza Sheikh Habib Leencaatti argamna. Sheikh Habib Leencaa jechuun magaalaa Shaashamannee keessatti namoota barattoota hedduu qaban yookaan immoo darasoota hedduu of jalatti qaraasan darasoota kumaatamaan lakkaa'an biyya Itoophiyaa kana keessa iddoolee garagaraatti dhufanii warri afaan Oromoo beekus warri afaan kana hin beekne illee iddoo garagaraatti keessattuu immoo naannoo gara kibbaa kana barattoonni hedduun dhufaniitiin akkasitti qaraan namoonni irra hedduun beeksan ni jiraatanii har'a immoo ustaaza keenya kabajamaa Sheikh Habib Leencaa wajjin ta'uudhaan sagantaa gabaabduu yeroo isaanii qaalii irraa fudhachuudhaan sagantaa gabaabaa oolmaa keenya simboo kan guyyaa har'aa kan taasisnu ta'a hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan gamanumaan affeeraa keenyas taasisna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee har'a isin daawwachuudhaaf kan dhufne markaza kana keessatti seenaa hedduudha kan dalagamaa jiru. Namoota hedduutu oomishameetiin as keessaa kan baa jiru. Yuunivarsiitii Islaamaa guddaadha markazni kuni. Mee waa'ee markaza kanaa wantoota as keessa jiran akkaataa qiraatii as keessaa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Nuti shabaabni Islaamaa kawaan islaamummaa dhaatiin deemu islaamummaa dagaagsuudhaaf deemu miidiyaa qabatee miilaan miidiyaa maqaa itti moggaasee utuu yaabbiin argatin miilaan socho'eedha. Utuu xiyyaaraan hin balali'in miilaan lafarra deemee miidiyaa oomishee islaamummaadhaan islaamaaf gumaacha uf godhee meeshaa isaallee gumaachee gadi ba'e jaalala guddaadhaan isin qeeballaa isinin jaa inshaallah. Kanaafuu daawwattoota keenya sheekni keenya qeebaltii nu taasisanii jiran waan ta'eef sagantaa keenya kan itti fufnu asa ustaazni eessarraa nu daawwachiisanii markaza kana jalqabarraa kaaseetiin hanga sadarkaa amma jiru kanaatti akkamiin akkas dhufee seenaa markaza kana gabaabbinaan kan waliin daawwannu ta'a turtiin keenya. Inshaallah daawwii kana kan daawwannu markazni kun markazun nuur jedhama. Markazni kun markaza nuur jedhama. Markaza kana keessatti dameeleen barnootaa kan baratamu dameelee baay'eedha. Fiqhiin Imaamu Shaafi'ii madhabni Shaafi'iyyaa ni baratama. Madhabni Hanaabilaa ni baratama. Madhabni Maalikiyyaa Muwaxxa Ibni Maalik Muwaxxa ni baratama. Madhaba Maalikiyyaati jechuudha. Hadiisni ni baratama. Siiraan, aqiidaan akkuma saniin ni baratamaadha. Barnoota ulaagaa kanniini uf keessaa qabatu wajjin kompiitarri ni baratamaadha. Ingiliffi ni baratamaadha. Amaariffi as keessatti ni baratama ni shaakalama. Matsaaf quddusii illee ni baratan. Wan dhaansa dubbiin matsaaf quddusii barachuun keessa kana ni jiraadha. Barataan kunniin yeroo ofii qabu kana qoodee yeroo ofii kana gargariin baasee irra hirmaatee hundi isaatuu ni barata. Barataan tokko biyyarraa yeroo jalqaba dhufu Qur'aana kattamee yeroo dhufu mustawaa awwalaa 40 نووية أصول الثلاثة سفينة هداية خطي برتا أسيول برتا جي علامات مراد أكن. أوكي. كانون ديو أو شانن كنين؟ أسيول جي علامات مراد. أكدو فين خطي اللي برتا هداية برتا أجي علامات. يو إساسم بوسمو كتاب التوحيد أمدا لاميا خذ عقيدتك توفة الأطفال مختصر السيرة مختصر الصغير نبرة أسيول مدتها سنة واحدة وقات كفت آية أسيج كنين سدتن كنين جت أيوة سدتن كنين أمتى كفت آية إذا كان كيسا فيك إنجرت أكارجتن حديث نجرا أكيدان جرا تجوين الليجرا تحفة الأطفال تجوين الليجرا أسيول كانت فتا وقال لما تأتانوا في مستوى الثالث بلوغ المرام رياض الصالحين نحوي إعراء قاسمي مصطلح روضة عقيدة واسطية خطي أتو
ilmi jalaa hin baratin buluuga seenuun qabu amata tokko alumatti fixee ci booda itti seenaa amma asitti kunillee limuddaa sana waahida waggaa lama asii ol fixateera jecha asii yoo tarkaanfanne immoo هذا مستوى الرابع تجريد الصريح تفسير أصول الفقه مصطلح عمدة عقيدة قواعد فقهية نور اليقين مستوى خامس أمة أيوة أسيء الفتوق أبا أمس أما تتوقفت أكنالي سادتي جيتشو سادتي إرجسين يبقى سادتي جيتشو غافة أما تساديه نمنكن تفسير براتوق أبا أمدة السالك براتوق أبا تجريدي براتوق أبا وقاس سادي براتيجر كنا فاكم يا ما يونيفرسيتي روسينن وقاج الكبارات بروس براتشو كبر تكت وقاج الكبارات براتشو كبر وصوم براتين لما فاترون دنداني أيوة سكيجولين كيسن كيسن ديمات تنين كما جامعة أكاديمي دا يروح ما كانوا براتوني كأنن ريدون أكاديمي براتن أيوة سكيجولين سام براتن كان إسنيس غير شريعة في الدنيتين بيفكان أمبرسن جيشو تكون وأنا جاي برجع أسيتي ما شاء الله بيفكان عند ممارا هذا مستوى خامس تمر الرجينة ريتشو تمر الرجينة جرا سننا صحيحين كيسا مسلم نسائي نيل الأوطار ترمذي بخاري ابن ماجه أبي داود موطأ فقهي حنبلي الرازاد المستقنع منهاج الطالبين فقه شافعية الأصول والمصطلح نبرة تمار كنين رحيق المكتوم فرائد شهادات دبلومة آكرة فرأتي بيا نحوي صرفي قواعد فقهية جلال السيوطي كنين برتي بهاجة نمني ما شاء الله مركز كان كيستي دبرتوني سجنتا قبني برتن دبرتوني قفتي نما إسام برسيسو أدق قبني كتاب برتني قرآن برتني مركز نكون إمام من إساجتشو هذا مركز النور للعلوم الشرعية واللغة العربية مركز النور للعلوم الشرعية واللغة العربية في مدينة شاشمنة في حي 5 يا يروتو كتوكو دعاء بيوتا كان كيس فجأة جيني رمضان ودف دائنا ما إبا يرجنا غامبيلا ديم بني شانغول ديم بورانا غوجي شاوا واللقا دبوب أومو ديم جنة إثيوبيا تنا كيسة بكدين الراركو قبض قفا فجأة نايشو بالدي دا أن إرجنو غرو حرارجين إرجنو جمان إرجنو أرسيل تات إرجنو إسانو ورنا ما إرجن وانت بيا علماني كيسة تنباي أن دائن إنجر الدركما كينيان دعاء تاني إرجنا أجت يرو ميلان بهني أكو بسم ميديا ميلان اتباع فتن ميلان بهني دائماني دلغان وان تأف سوتشين بفكنا قد أما كوني دب كمبيوتر هم براتهم سي علامة براتني الرأي بفماني جران كمبيوتر كنا جيشو وري سننن كيست هم نقبو كمبيوتر كنا براتي آخر بفمو قبو تكنولوجي هم ما ياوجد كمبيوتران قرمان نساء هم براتا هم قرماتا ما سرتفيكيت فراتيبا كم كمبيوتر يجو جماعة كانت اتباراتو قبو مسجد بيتشا كيست يرو مهرابا كيس قفا حجتنيم يرو غار الرا حجتن مغالا كيست حجتن نما مطنو غرغرا قبو مالي دلغو وان دند امنه نمن ديني هين غماچ جده قام في غوت غماچو بكم سقبو غوت غماچو وان قبو كن كمبيوتر براتوتا مركز النوريتي كنمو اكجرو كانتي لايبراري براتان اسكيستي براتو لايبراري قباچو قبا من برنوتا كولاغا غوتته وان جنفي كتابوني أسكي سجران مي كانت أسكار قلتني كان ولينيو إلى كتب فتاوي كتب فقه الحنابلة كتب فقه الشافعي كتب التفسير فقهين هدو أسكي ستني أرجمان حديثني أرجما جتشو كن لايبراري سيناني اتقوة اتبارة براتان أسكي سبلا ما براتي فت إساني كن ميجرا غاني ما براتي إسانو ما رابطة جرا أسكي ست براتا كنا ما ترى إساني قوتو رابجتشو كن لايبراري من برنوتا لايبراري قبا كم موتم ما أكو مقابو كان حديث علمي شريعة لين قبا شو قبا دركم
مركز علمي مركز حديثا نمني دابو داف سرت أولاغا إسا دابو قبا إسا توكو برسيسان حلقا سني ملوء فكنو قبا guyyaa guutuu ساعة دي دمي أفر جماشة علمي كنة جماشة وفي هم بفتشون قبو وانو مقبو ماتي وفي ولين قدانة اتقالو قباجج عالم ما ولين قدانة كبرسيس نورا نحوين نبرتمتي فقين نبرتمتي سنن نبرتما وني سلانم نبرتو برباچسو نجراتا جچورا حلقات نامجسو يالين سرا بشال لفا ميترا دبس دجلا بهجرا جماعانكم بشان وفي بافت الوغار كموتم مالله يو بد كيساني كونين بدو لفجلا با وان تف اسما غورتني اكست اتين فيدمني حلقا كنامجسو كيسا اسا توكو جچو جماعان كوني بدون اسان اتوضواتن اسيت وضواتن بشان اسكيسا ورابتن بشان كل فجلا بياج بشان كون كما جماعه كانت نمني الرافضه نجرو يچو ثاني على فدته فيندمو اكنمت في الراميجه كوني كانما توكوت سن الله كانما توكوت نما دغدمي توكو سي اتوكو ميچچيسا يچو سبحان الله مدرسة ولا قرآن يتوسب برتم برتون يكوني ورمال برت أصول الفقه يسب برتمان يسب برتمان صرفي يسب برتمان كن سبوران كرب برسيفتن رب كيس سناتور سيس أسكيس ستي سنانة برتما سنان نني برتما ما أسيم مالفات برتما كتاب أما كتاب فيكي جامي كان جمرة جامي كيسا كلكم كليسا الله أكبر الله فيكي إمام شافعي برتم تيجو هندو كويت نحوي نو علماني قدان فلله الحمد حلقا كان كيسة برسيسان إسان شيخ جمال جرم نحوي وما دچرت دلت ملو برسيسو دندا ما شاء الله فقي وان دچرت دلت برسيسو دندا كيس جيراني دكونو اما هو التجران ما شاء الله شيخ توكوچ بيچ اني بسان من ملام صدف عرف فالله برباده تاجر ريچو ما شاء الله صدف عرف فالله اكما من برنوتا برسيسو تباي غافتو كدين اللي برسيسو تباي ارغچو قبا شيخني افما برچما غوته شيخ برا اچ ديبه كان لي اچ ديبه اماما مرته كوبا كيستا ان برباچ حفيظ سمعنا خير ارر جراچون قبو ما شاء الله رب مرايو جراچو انو من قمنه جچو كنين وان اسن أجبو أسر راكاسي قول لكم حق إسات أمورات مانا بولتيت أنتوك إجارة بيتو جمعان كوتي ملقاتي موبايل دربي جمعان يو أرجو مجافين كابو برا أماما اللي دربي كفيت اللي آن وفر باسي قدا باسي جمعان اللي إجارة نمني توكو رب رحمة إساني هاقولو معروف حاجي قبي جانيني فتاته ملقا قدا ويتي نجار أما جمعان أسكي سبولا جيتو كوني مرتي قولا بولتيت كوني مرتي قولا بولتيت قولا جيرين إسانيتي حلقان علمي قنانين أما تانا افتمالي درانين جرتو أما منو مكانا كيسا نما ديقدامي ويتو وليه كاني بولاني أس كيسا تبارتان كوني ميشا إسانيتي أس بولاني أس نياتاني أس جراتاني حالين كوني نكنا فكاتا يجو دوبرتوني خلاوي دوبانا قبان هلان إسان سينانين أدى دوبا سبارتاني افانيت أسمان هلاتنا سينا ديرا ولنغان أسمان هلاتنا أنبهني يرو مطالعة بربادن اللي تنا كيس مطالعة جلا موفت يو إسنور ميديا ميلان إجارتني في ماله جلا موفت جرتي إن شاء الله أسيت أسكيسة تني برتني دوبرتوني كنون سكابن كركار سكابن كمالي خبرنوتا جتشو خبرنوتا mana kana agartani fuldura kan jiru kana fuldura kan jiru bareenni kun markaza muallafat kan keessanuma annis asjala muallafan warri amanta bi fahara waan qabate qur'aana yoo kattame as keessa barsiifama inni dabuubiin akka jirtutti samayin banna gawwaada mursi bodi diime saboonni garagara walayta kambata hadiya sidamo geediyo في أوروميا كيستس بيجدين كيستي بدلتين جيمة وجبراتو أسكيستي وانتيتا كنافو نموني هارو غرامنتي إسلام ما سينان كنوتي ساني تاسي مؤدي جشو نوت أفوق أبا
simannaa hiyyaamannaa isa simannaa namni haarawa amantaa islaamummaa fudhatee nutti dhufuu qaba. Algaa isaa qophaa'eeru jira jechuudha. Birdilimsiin binnuuf lafa jira. Tiraaziin barbaadatu qopheessineefii jira. Adada jiini Ramadaanaa gahuun barana du'aata nama 200 erguu barbaanna. Itoophiyaa tana guutuu isii biyya hiyyuu qabdu, hiyyuu diinii ta qabdu itti erguuf qophii. Tokkoffaa da'awaa godhee nama islaamessa. Lammaffaa wayita deebi'u ilmaan isaanii guuree deebi'an. Nama 200 deemee 2,000 ta'e dhufuu danda'a jechuudha. Kuma tokkotu nuu dhufe bara dabre kan. Kuma tokkotu nuu dhufe. Ilmaan guuree fidaa, naman islaamessaa. Bakka namni itti sallametti masjida sharaa gurraachaan ijaaraaf. Sharaa gurraacha woxxaree biraa deebi'uu qabaadha. Bifa kanaan malee amantaan islaamummaa biyya tana keessatti sirriitti bal'achuun ni dhibaa jechuudha. Kanaafuu ambaasaadara gara biyyoota garagaraa ambaasaadara jechuudha kunni. Bi'iznillaahi tabaaraka wa ta'ala. Matsaaf quddusii warroonni baratan nama 72 eebbisnee guyyaa dheengaddaa kana warra matsaaf quddusii sirriitti danda'u. Uffata addaa itti uwwisnee nama 72 leenjisnee qopheessinee jirra. Kun deemee biyya keessa faca'ee matsaaf quddusa barate kanaan takaraakaruu danda'a jechuudha. Amaarifaawwanni asin leenjisnuuf haadiiniin oofuuf, Ingilifas haadiiniin oofuuf, kompiiteeras haa inni kanaan dalaguuf. Sochii walumaa gala sa'a 24 diinii ilaalchisa jechuudha. Kabiraa kan jiru waan isin gammachiisu, waan islaama dhagahees gammachisiisu. Jama'aan kun haga sa'a 10 hadiisa qara'uu qaba. Sa'a 10 booda tamaarii ta'ee daftara dachee yaa'uu qaba. Yoo achi yaa'e kuni mana barnootaa asirraa haga achii golas 8 isaanii ijaaramaa jira. Haarofni kun jechuudha. Piroojeektiin kun kan xullaabni barataan guyyaa qara'aa ture darasaa itti cita fiqii qara'aa hadiisa qara'aa waan qara'uu isa barbaachisu baratee yoo sa'aan 10 gahe asrii salaanaan daftaraa fi qalama deebee I am student bifa jijjiirate jechuudha. Bifa jijjiirate. Maashaallah. Kuni qixxetti asirraa achi hiikutama. Asii achi kan barattoota hadiisaa, asii achi kan tamaarii madrasaan baratamuu qabaa, timirtiin baratamuu qabaa. Wanni silaa namni baratuun isa barbaachisu ulaagaa guuttatee asitti argamuu qaba. Kana booda namni hidhataa gandaa tahes nama qara'e. Hidhataa gandaa yoo ta'e, hoogganaa kantiibaa yoo ta'e nama qara'e ka barate ta'uu qaba. Listiroota taalaan nama qara'e. Khalaas listiroollee taanaan daldalaallee taanaan nama qara'e ta'uu qaba. Maafi bulchaa biyyaallee taanaan nama qara'e ta'uu qaba. Qaraatiin kunoo timirtiin kunoo beekumsa kanaan gabbahee dhala namaa fayyaduu qaba. Lubbuu qabeeyyii fayyaduu qabaa jechuudha. Kanaafuu dhaloota beekumsa qabu bifa kanaan oomishuun hin barbaachisaa. Dhaamsi nuti Oromiyaaf qabnu, Itoophiyaaf qabnu, addunyaadhaaf qabnu qabatamaa jechuudha. Diin Nabi Muhammad qabatee shar'ii dagaagsu. Islaamummaan nageenya ka of keessaa qabu isi. Nagaha misoomti. Nagaha dagaagsiti. Misooma of keessaa ka qabu kan nageenya qabu isi. Kana maraaf kan ta'u nama baratu. Yeroo tokko da'awaa biyya dabuuf kana deemneet sabni tokko jira. Hamar je'aniin saba kana. Sabni kun saboota ollaa isaa jiru. Saboota ollaa isaa jiru. Daasinechiin, Irbooree saba hedduutu ollaa isaa jira. Mursii saba jiru kana hunda isaatiinuu wallola. Gamanattillee nama du'ee oole, gamasittillee nama du'e, garasittillee nama du'e. Sababbiin isaa maal akka ta'e beektu waan amantaa islaamummaa dhabeef. Shakkii tokkoon ala. Amantaan islaamummaa nageenya burqisiisti. Misooma argisiisti. Ceephaa irraa maganfatti kuno hiyyuu irraa maganfatti. Wallaala irraa maganfatti. Kuni faayummaa amantaa islaamaa tahee mul'ataadha. Wanni nuti biyya teenya guutuudhaaf dhaamnu sabni hundi barnootatti qaraatii gattaa'u. Qaraatii bira barnoota qabaachuu. Bifa kanaan nageenyi illee ni argama, misoomni illee ni argama. Durri irraa kaaseetiin qaraatii shari'aatii fi barnoota akaadaamii gargar fageessaniitiin kan laalan. Namni tokko gaafa qaraatii qara'uu eegale barnoota akaadaamii guutumaan guutuu dhiisa. Akaadaamii addaan kutee qaraatii seenaa yookaan immoo qaraatii dhiisa akaadaamii qofa irratti jabaatee barataa jechuudha. Kunniin hundi gola barnootaati. Kunniin kan akaadaamii itti baratan jechuudha. Akaadaamii itti baratan gola 8 nama tafsiira qara'utu as keessa seenee tamaara jechuudha. Ganama sunana qara'ee gabbahee saafaa sunana oofaa. Guyyaallee hojii qabataa halkanis dalagarra jiraataa. Dalagaan halkanii timirti.
ما شاء الله بود أمو نمني دتشي كان الرجرو حجتا موتم ما تأبيرو هند كيس سيني كان دلقو نما علميك أبو نما براتي كموتم ما أتول نما موتم ما أتول نما بيجي كان أتول نمني إسلام ما أبو نمني برنوتك أبو نمني علميك أبو عالم أوته دتشي تنانتولو سرتي ملي سمبرايون تولا لبوك أبيي هندايو تولا الدنيا إسماعيل بريدوكا خلاص كان فكاتا دعائي اتنوغوتني إسنيلين كان نسيمتن باي غمدا باي ألفادا إسنين جناجة كنو تأشاران مغريسان ما شاء الله كوني جمعان توكو يو بيلي اسكيس سيني بابايا چراتي نياتون دندا بابايا چراتي نياتا غومنا يو اسين قالوان سيني هاتلي كايساتي مورينغا هدو دابته جرا مورينغا انجرا مورينغا كون بكا غومنا بوا دواء الليتا نو زيارو كيسانيف نو سماتشو كيسانيف باي غلطوما ما شاء الله غبان تيسان الهاكاتو آمين آمين ربين اسن حامل كيسو اسنين جنة حلقة علمي نمني دقي زيارة أجري قدّا أرغتا بركة قدّا توكو ني أرغتا جيتشورا ما شاء الله كناف الحمد لله رب العالمين جمعان توكو إدو اتبارتو لفا بلّا قباچو قبا موتما من برنوتاتي لفا بلّا فلامي كنو قراتي اللين سنو علمي نمني براتو كان حديثا كوني بكمس إسا خيسا أرغتا أنا أقسم بالله بكمسا برنوت أكادامي را أرغتاني اللي أولي برنون نسا كتر نوهما كدف نوهما كأما كيس جر نوهما نغينيا قبا مسوما قبا بكمسا غها قبا كنين قادسة جمعان جل أوليك أرو بشان الدون إني إرى بركي أتش مدغاليس قبا كالون كن اوكي منا بابورا قبا مدغالي كنيساتي جچو كنيساتي جچو ما براتي إرى كفلو دندا بشان إرى كفلو دندا بفكنا فايدة قبيسة تهيني مدتا كان هندك جنوف مالي دا akka wonni kun yoo anillee jirre dhaabbata ta'ee itti fufuuf akkasii jama'aan as keessatti baratanii yeroo aallee kun hin qurraafi yeroo roobaa roobarraa dhoorgaa kaaree kuma tokko irratti ijaarame iddoon itti mazallaan kun magaazina qamadiitii miti kun magaazina hadiisaati malee kan boqqolloo kan qamadii utuun ta'in kan hadiisaati jechuudha kana namni akkatti hirmaatee ijaaree warra biyyaa magaala Shaashamanee daldaltoota dubartootatu ga'ee guddaa keessaa qaba kunoo kalaawiin iddoon sun kan dubartoonni keessa seenanii baratanii haalli jiruu kan barattoota bifa kana fakkaataa kana keessas bulan yoo keessummaan dhufte yoo baay'ate ittis ni qara'anii tajaajilli isaa haala kanniin fakkaataa قادوتو كينيا سجنتا سيمبودا سجنتا كينيا كان أول ما يطلب كنا مجال شاشمنتي مركز النور يوكان إمو مجال شاشمنتي مركز شيء حبيب لين جاجي داموران كبي كموتي ترتين تاسني ترتي كنا فكار توري ترتي كنا رتي وان هدوا كارجيتان درسوني هدون بيو تجارة دفانيتين أكا أسيتي كاران أكا سمو سيمو مركز كنا جرا يونيفرسيتي القدس الأبصر تشيلين دل كبابني تيران دبرتان إمو برنوت أكاديمي كنا أول كباتين وان هدوا لكن جيبي كنا كيسة تداونيتين تجاني جورا سجنتا كينيا سيمبودا كان تفوفوتا ترتي كارسنجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر الميامين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا جماعتنا المبارك جماعتنا الكرام
guyyaan har'aa guyyaa xumura darsii keenyaa irra geennee jirraa jechuudha. Eegaa barnoota kana eegallee ji'a 10 boqonnaa jidduudhaan usuun fudhatin utuu qaamnis boqonnaa barbaadu qalbiin boqonnaa barbaaddu boqonnaa san irraa dhiiftanii ji'a 10 guutuu barataa turtan. Namni hunduu hamma rabbi isaa razzaqeen fudhatee jira. Nyaata wayita nama jala kaawan martuu haga rabbi isaa razzaqeen nyaata. Tokko xiqqoo afaan kaayatee isii sanuu afaan irra tursiisee liqimsa. Tokko haree fudhatee dafee liqimsee lammaffaa itti deebi'a usuu kun tokkoffaan fixin. Nyaatuma nama jala kaayanuuyyuu namni hamma rabbi isaa razzaqeen nyaataa jechuudha. Ilmii tanas hamma rabbi isinii razzaqeen fudhattanii jirtan irraa fayyadamtanii jirtan.